Egaa akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nagaadha nagaan keenya iddoo jirtanitti sinaa ga'u jechaa qophiin nuti guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne yookiin immoo wanti nuti qabannee isiniif dhiyaanne wanta yeroo darbe yookiin immoo tibboota darban guyyoota lamaan guyyoota sadan darbe haasa'amaa jiranidha. Innis maal inni marii nagaa waliigaltee marii nagaati. Mariin nagaa kun maal inni yoo jettanii guutummaatti wanti tokko irratti hubatamee maammam dhugaadha hammam haasa'amaa jira kan jedhu tokko immoo hubannoo dhugaashii yookiin immoo wanta dhugaa jirtu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Asirratti jechuudha agam jaalmarroon illee argame kan jedhu yookiin immoo jaalmarroon bakka buufatee jira illee waan jedhu tokko tokko jira. Garuu illee bakka hin buufanne namichi kun afumaa argame. Mee qophii keenya guutummaatti qophii keenya raawwachuu dandeessu jechuudha. Qondaaltonni olaanaan waraana mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaatti jiraachuun odeeffannoo murtaa'ee fi mirkanaa'ee argamee jira jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa magaalaa guddoo Taanzaaniyaatti Daar es Salaam marii nagaatiin geggeeffamuun isaa mirkanaa'ee jira. Yaa ta'u malee mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa guddoo Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti geggeeffamaa jiru keessatti gama waraana bilisummaa Oromootiin ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qaamaan argamuun isaa beekamee jira. Jaalmarroon qaamolee alaan mariif haala mijeessitoota ta'aniin Oromiyaa lixaa Dambidolloo irraa bakka mariin itti geggeeffamu Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti imalee jira jedha. Eessa? Dambidolloo irraa. Oromiyaa lixaa Dambidolloo irraa bakka mariin itti geggeeffamu Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti imalee jira jedha. Kanaaf bakka asirratti wanti nanaasuu tokko bakka buufatee hoogganaa isaa bakka buufatee wanta jedhu tokkodha. Hoogganaa bichaayyuu miti wanti kun qaamota hedduu of keessatti qabatee jira jechuudha. Imalee jira kan jedhu kana waluma qabatee dirree lixaa irraa Jaalmarroo Dirribaa dabalatee namoonni afur kan imalan yoggaa ta'u zoonii kibbaa irraa immoo ajajaa waraana bilisummaa Oromootiidha. Dirree kibbaa irraa Jaal Gammachuu Abbuyyee dabalatee namoonni lama gara Taanzaaniyaatti imalanii jiru jedha. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti ji'a ja'an dura ifatti geggeeffamaa ture gamtoomina biyyoota Afrikaa ba'aa eegaa adda durummaan bakka Ameerikaa fi Noorweeyitti Keeniyaan jirtutti haala mijeessanii jiru. Akkasumas immoo mootummoonni biyyoota akka Noorweey fi Keeniyaa itti hirmaatanii turanii. Marii kana keessatti barreessaan olaanaan Dr. Warqinaa Gabayyoo haala mijeessaa giddugaleessa hoogganaa yoggaa ta'u warra walitti dhufeenya cimaa qaamolee marii kanaan qabanii fi muuxannoo bal'aa kan qaban nirraan kan ka'e abdiin marii kanaan marfamee jirullee daraan cimaa ta'uu isaa ni himamaa jedha. Haaluma kanaan wal qabatee jiruunis gara lamaaniin beekamtiin marii kana akka beekamtii guddaa argatus beekamee jira. Haa ta'u malee mariin kanaan dura mariin nagaa eebila bara 2023 Taanzaaniyaa iddoo Zaanzibar riizoortii jedhutti waldhabdeen jiru karaa nagaatiin furamuu akka danda'u qaamoleen lamaan mari'achaa akka itti fufaniin waliigaltee isaaniitiin marii isaanii cimsanii akka sadarkaa kana ga'aniin kan taasifame yoggaa ta'u haaluma kanaan wal qabatee wal hubannoo fi geggeessan ta'ellee haala gaariidhaan yoggaa haasa'amu wantoonni achi keessatti dubbataman hedduun isaaniillee wal hubannoon illee ni jira haala gaariidhaan geggeeffamuu isaaniillee ni yaadatama jechuudha. Haa ta'u malee sababoota deebii tokko tokkoof sababoota wantoota jedhanii waliigaluu dadhabaniif wantoota akkamii yoo isiniin jedhu gaaffii ofii wal gaafatanii gaaffii marroon gaafateen deebii yoo dhabamu kanaan waliin galeen dhabamuudhaan mariin isaanii kanaan dura akka waliin galamne ni beekamaa jechuudha. Yaa ta'u malee amma immoo marii kanarraan kan ka'e marii hedduu kana mari'atamaa jiru paartiilee siyaasaa hedduun illee itti hirmaataa kan jiranidhaan mariin kun walii galamaa jira. Haala kamiin haala odeeffannoo abdii guddaa qaba jedhee amanaa jiraani akka yaada kootti isaanii akka odeeffannoon jiruttis abdii guddaa qaba jedhee uummanni keenya Oromiyaa keessatti sababa rakkoo akkanaatiin gaagama guddaa fi sababa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa federaalaatiin gaagama hedduu irra ga'ee jira.
haa ta'u malee uummanni qeeqafi yaada isaa miidiyaa jalatti arreebsachaa jirani rabbi giddu galee dhugaa nuuf haa godhu jedhu abdiidhaan eeggachaa jiru uummanni itti gammadee jira uummanni sagalee nu qawwee deemnee hin dhageenyu jechaadha haa ta'u malee abdiin uummanni isaan eeggachaa jiran abdii guddaadha nagaan abdii guddaadha dhuguma akkuma yaadamu nagaa caalee jiru yaa ta'u malee uummanni keenya deemnee sagalee dhukaasaa dhaga'uu akka hin qabne uummanni keenya jeequmsa dhaga'uu akka hin qabne yooduun jirtu ka rabbi giddu galee dhugaa nuuf taasisaa jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa asumarratti xumurama amma qophii biraatiin deemnee wal agarruutti nagaatti